Yeah, ibsa gumiin waaqeffannaa addunyaa baasen isin dhageessisa. Gumii waaqeffannaa addunyaa International Waaqeffannaa Assembly ibsi kunillee xalayaa ifa waajjira muummicha ministeera Itoophiyaatiif Finfinneetti ergamu, waajjira ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaa Finfinnee, waajjira pirezidaantii Oromiyaa Finfinnee akkasumas waajjiraalee dhaabota siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa socho'an hundaaf bakka jiranitti kan ergamu ta'a jechuudha. Guyyaa 11 Duwwaa 2020 akka lakkoofsa faranjiititti waggoota dhibbaa hedduuf amantii waaqeffannaa mootummaa fi dhaabbitee amantii tokko tokkoon balaaleffatamaa, abaaramaa fi akka yakkaatti ilaalamaa tureera. Waggoota muraasa darban keessa mirgi walqixxummaa amantii labsamus waaqeffannaan iddoo isaaf malu dhabuu qofa osoo hin taane akka amantii tokkotti beekamtii dhabuun isaa hedduu ifaadha eenyufuu. Kanaafillee ragaaleen jiran dhaabbileen amantii kun kabajaadhaan mootummaadhaan waltajjii mariiwwanii irratti yoo affeeraman dhimma amantii ilaallatuu fi dhimmoota nageenyaa irratti marii yoo taasisan waaqeffataan guyyaa tokkollee affeeramee hin beeku. Dabalataanis hordoftoonni amantii waaqeffannaa iddoo galmaa fi bakkee awwaalchaa yookaan ujuba dhabuudhaan manneen amantii biraatirraa maallaqaan kadhatan jechuudha. Kanaafuu gumiin waaqeffannaa addunyaa gaafilee mirgaa armaan gadii kana waajjira muummicha ministeeraatii fi waajjiraalee olitti tuqaman kanaaf dhiyeessa jechuudha. Tokkoffaa mariiwwan seminaaraa fi yaa'ii dhimma amantii ilaallatu yoo jiraatu waaqeffannaanis akka affeeramu gaafannaa. Lammaffaa kakuu fi waadaa galuu waajjiraalee mootummaa keessatti gaggeeffamu irratti waaqeffataan akka duudhaa ofiititti akka keessummeeffamu jabeessinee gaafannaa. Sadaffaan akkuma amantiiwwan kaanii guyyoota ayyaana waaqeffannaa kaalendarii mootummaa keessatti beekamtiin kennamee fi akka kabajaman gaafannaa. Afuraffaan iddoon galmaa fi ujumni awwaalaa akka nuuf kennamu waajjiraalee gandaatiif magaalatiif akka ajajni darbu gaafanna jechuudha. Dabalataanis dhaaboliin siyaasaa Oromoo hundi isaaniitu wayitii ammaa yeroo filannoodhaaf of qopheessan kanatti waaqeffannaa waggoota dhibboota hedduuf diigame kana gadaas deebisanii hundeessuudhaaf kaayyoo ifaa ta'e kan qaban uummata keenya akka ibsan gaafanna jechuudha. Xalayaan kunis kan mallatteeffame Adulaa Fiixee gumii waaqeffannaa addunyaati fi barreessaa gumii waaqeffannaa addunyaatini. Garagarchi isaatillee waajjira UNESCO Paris France jiruu fi waajjiraalee gumii waaqeffannaa addunyaa bakka biyyoota adda addaa keessa jiranii Oromiyaa kan jiru Finfinnee, Norway Bergen, Denmark Aarhus, Netherland Amsterdam, Switzerland Geneva, USA immoo magaalota Washington DC, Atlanta fi Minnesota, Canada Toronto fi akkasumas Austraaliyaa Sydneydha. Waajjiraalee qabnutti garagalcha goone jechuudha. Ibsuma kanaan ammallee afaan አማርኛትን irra deebi'ee ibsa. የሚቀጥለው በኦሮምኛ አሁን ያቀረብኩትን የዋቄፈና ዓለም አቀፍ ጉባኤን መግለጫና ግልጽ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይላክነውን በአማርኛ አነባለሁ። ይህም ደብዳቤ ከዓለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ ወይንም ኢንተርናሽናል ዋቄፈና አሰምብሊ ነው። ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፍንፍኔ፣ ለኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ፍንፍኔ፣ ለኢትዮጵያ ክልል ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ፍንፍኔ፣ ለሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች ጽሕፈት ቤት ባሉበት ታህሳስ 34ኛ ወር 2012 ነው። ላለፉት 100 ዓመታት የዋቄፈና እምነት በመንግስትም ሆነ በአንዳንድ እምነቶች ሲኮነን ሲወገዝና እንደ ህገወጥ ሲወነጀል መቆየቱ ይታወሳል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የእምነት ነፃነት ቢታወጅም ዋቄፈና እንደ ሌሎቹ እምነቶች የሚገባውን ቦታ ሳያገኝ መቅረትን ብቻ ሳይሆን እንደ እምነት ሳይቆጠር ሲቀር ይስተዋላል። ለዚህም ዋቢው ሌሎች እምነቶች ተከብረው በመንግስት ለውይይትና ለተለያዩ ምክክሮች በተለያዩ መድረኮች ሲጋበዙ ዋቄፈና አንድም ቀን አልተጋበዘም። በተጨማሪም የዚህ እምነት ተከታዮች የቀብርና የቤተ እምነት መስሪያ ቦታ ተነፍገው ለቀብር ከሌሎች ቤተ እምነቶች በክፍያ ይለምናሉ።
ስለዚህም ዓለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ የሚከተሉትን የመብት ጥያቄዎች ለተከበረው ጽሕፈት ቤታችሁ ያቀርባል። አንደኛ፣ እምነትን የሚመለከቱ ጉባኤዎች፣ ሴሚናሮችና ፕሮግራሞች ሲኖሩ ዋቄፈናም እንዲጋበዝ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ቃለ መሐላና የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ዋቄፈና በእምነቱ ባህል አገልግሎት እንዲያገኝ እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ እንደማንኛውም ሌሎች እምነቶች የዋቄፈና የበዓል ቀናት እውቅና እንዲያገኙና በአገሪቱ የጊዜ ቀመር ወይንም ካለንደር እንዲከበሩልን እንጠይቃለን። አራተኛ፣ የቀብርና ቤተ እምነት መስሪያ ቦታ በየከተማውና በየቀበሌዎች እንዲሰጠን ትዕዛዝ እንዲተላለፍን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህም ደብዳቤ በቦርድ ሊቀመንበሩና በቦርድ ዋና ጸሐፊ የተፈረመ ሲሆን ግልባጩም ለዩኔስኮ ዋና ጽሕፈት ቤት ፓሪስ ፈረንሳይ፣ በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር ላሉት የዋቄፈና ጽሕፈት ቤቶች ፊንፊኔ ኢትዮጵያ፣ በርገን ኖርዌይ፣ ደንማርክ ኦርሁስ ኔዘርላንድ አምስተርዳም፣ ጀነቫ ስዊዘርላንድ፣ ዩኤስ ላሉት ሚነሶታ፣ ዋሽንግተን ዲሲ እና አትላንታ ላሉ ጽሕፈት ቤቶች፣ ካናዳ ቶሮንቶ እንዲሁም አውስትራሊያ ሲድኒ ላሉ ጽሕፈት ቤቶች ኮፒ አድርገናል። አመሰግናለሁ።